Yeroo ammaa kana Luusiin shamarree Ameerikaa Taayiwaan keessatti hoteela tokko alatti jaalallee ishee torban tokkoof Riichaard waliin jiraattudha. Innis boorsaa tokko fuudhee gara kutaa obbo Yaang tokkotti akka ol baastu ishee gaafata. Doolaara 500 kan isheef dhiyaatu yoo ta'us Riichaard maal akka geessu osoo hin beekin waan tokko gochuu waan dideef harka Luusii qabattoo boorsaa sanaattidha. Filannoo tokko malees isheef hafa. Isheenis kutaa seensaa seentee Riichaard gara Jaang akka ol ishee ergaa jiru barreessaa sanatti himti. Luusiin Riichaardi kolfee jajjabeessuuf yaalus foddaa keessaan ilaalti. Hanga inni dhuma irratti rasaasaan rukutamee ajjeefamutti. Gariin gonfoo liiftii keessaa bahee Luusiin akka isaa waliin deemtu ishee dirqisiisa. Luusiin gara mana jireenya Jaang geessu. Lafa irrattis reeffa dhiigaan guutamee waan jiruuf Luusiin akka garaa kutattu ishee taasisa. Jaang harka isaa dhiigaan jiidhee ba'a. Nama tokkotti bilbilee Luusiifis hiika. Maaltu akka ta'aa jiruu fi maaliif kun akka ta'e kan hin beekne Luusiin teessee boo'uu jalqabdi. Jaang waraqaa irratti lakkoofsa 140 barreessa. Lakkoofsi kunis koodii boorsaa sana banuuf gargaarudha. Jaang kutaa itti aanutti tarkaanfata. Namoonni isaa qawwee fi gaachana hidhatanii osoo jiranii Luusiin boorsaa kiristaalaa 4 budaa bifa samii qabu of keessaa qabu sana banti. Jaang nama qoricha sammuu hadoochuu fudhate tokko fidee budaa bifa samii qabu keessa muraasa akka dhangalaasuu fi namtichi sun akka fudhatu godha. Namtichis yeruma san gaggaba. Achis ni raafama. Hanga Yaang mataa isaa irraa dhukaasee ajjeesuuf namtichis kolfuu jalqaba. Sana booda Luusiin hojii tokko akka hojjetu ajajamti. Hanga ishee rukutamtuttis hojicha san hojjechuu diddi. Kun hundi yommuu ta'u, Piroofeesar Saamu'eel Noormaan qorannoo dandeettii sammuu godhe irratti daree tokkoof yommuu barnoota kennuu nutti argisiisa. Innis bu'uurri ilma namaa dandeettii sammuusaa parsantii 10 akka fayyadamu hima. Akkasumas lubbu qabeeyyii keessaa parsantii 20 kan fayyadamu qurxummii doolfiin jedhamu akka ta'u barattoota isaatiif ibsa. Gara Luusiitti yommuu deebinu isheenis kutaa hoteela tokko keessa hirriba dammaqxi. Garaa isheerra baandeejiin akka jirus ni hubatti. Namoonni Yaang seenanii uffata tokko tokkoon isheef darbatu. Dhiirota biroo 3 waliin gara Yaang geeffamti. Namni lammii Biriteen Dalimee jedhamee beekamu tokko isheen fi dhiironni kan qoricha CPH4 jedhamu garaacha isaanii keessatti akka qaban guutumatti Luusiidhaaf ibsa. Qorichi kun waan guddaa itti aanuu fi gabaa addunyaa irratti qaalii akka ta'e isheedhaaf ibsa. Sana booda Luusiin gara kutaa tokkoof geeffamti. Sansalataanis ni hidhamti. Achitti namtichi tokko qaama ishee tuttuquuf yaala. Achis garaa ishee keessa rukutuu jalqaba. Bakka isheen muramtee CPH4 keessa jiru san rukutuu jalqaba. Luusiin yommuu rukutamtu qorichi garaa ishee keessatti ciccitu eegala. Qorichi CPH4 sun gara sirna Luusiitti dhangala'a. Kutaa sana keessa garagaruu fi dhuma ol utaaluu gadi bu'uu jalqabdi. Hanga lafarratti deebitee kuftutti hanga foddaa saniis ol baati. Dhuma irratti lafarratti kufti. Gama biraatiin Piroofeesar Noormaan barsiisuusaa itti fufa. Namoonni hanga parsantii 40 dandeettii sammuusaa gahuu ni danda'a. Maatariis yommuu kana to'achuu ni danda'an jedha. Hanga parsantii 40 dandeettii sammuu isaanii yoo fayyadaman wantoota hundaa akka barbaadanitti ajajuu akka danda'an barattoota isaatiif ibsa. Barataan tokko osoo ilmi namaa dandeettiin sammuusaa parsantii 100 yoo gahe maaltu akka ta'a jedhee Noormaal gaafata. Piroofeesarris yaada hin qabu jedhee deebisaaf. Luusiin deebitee dammaqxi. Ijji ishees halluu samii ifa ta'ee ibsa. Qajeeltees teessi. Kan duraanii caalaa tasgabboofteetti. Namichi tokko kutaa sana keessa kan seenu si'a ta'u Luusiin isa qoruudhaaf miila ishee diriirsitee teessi. Erga of bilisa baaftee booda namoota biroo kan osoo nyaata nyaataa jiran rasaasaan isaan rukutti. Osoo hin deemin dura nyaata namoota sanii hunda nyaattee garba isheerraa rasaasaan rukutamte of keessaa qottee baasti. Garuu dhukkubbiin tokkoyyuu itti hin dhaga'amu.
Luusiinis gara alaa baatee konkolaachistoota taaksii lama alatti argiti. Isaan keessaa tokko miila irratti dhukaasuudhaan tokko immoo gara hospitaalaa akka ishee geessu gaafatti. Luusiin gara hospitaalaa osoo deemtu miira ishee ol kaasuudhaan sagalee uummata, namootaa, sagalee konkolaataa fi wantoonni adda addaa itti dhaga'amuu calqaba. Hospitaala yeroo geessus mallattoowwan akka waan afaan Ingiliffaatti ifatti dubbisuu dandeessi. Kutaa baqaqsanii hodhuu bakka hakiimoonni dhiira tokko irratti hojjechaa jiranii geessi. Luusiin iskiriinii raajii dhukkubsataa ilaaltee achis namicha irratti dhukaasti. Dooktoraanis dhukkubni sammuu isaa keessa jiru akka isa ajjeesu itti himtee dooktoraanis namni waan garaa ishee keessa kaa'e akka baasuuf itti himti. Dooktoras boorsaa garaa ishee keessa jiru akka baqaqsanii baasan isa dirqisiisti. Sana booda haadha ishee bira bilbiltee waan hundaa akka itti dhaga'amu itti himti. Qilleensaas dhiigni ujummoo dhiigaa ishee keessa jirus ho'ina qaama ishees akkasumas kutaalee yaadannoo ishee gadi fagoollee akka argachuu dandeesse itti himti. Akka yeroo ijoollummaa ishee dhukkubsattee turtes itti himti. Bilbila cufuun dura haadha ishee akka ishee jaalattu itti himtee bilbila cufti. Dooktarri kunis boorsaa qoricha garaacha Luusii keessaa baasee erga baasee booda CPH4 ta'uusaa isheetti hima. Luusiinis garaa ishee keessatti baattee kana jiraachuudhaaf baay'ee ishee dinqisiifata. Luusiin hospitaalaa bahuun gara Jaang deemti. Jaang taatoo fi feeshaal godhachuun taatoo yommuu hojjetattu argiti. Eegdota isaa ajjeesuudhaan humna haaraa argatte kana fayyadamuudhaan sammuu isaa dubbisuun suuraa tikeettii xiyyaara irratti hundaa'uudhaan qorichi sammuu namaa doochu kun garam akka deemu kutaalee addunyaa kamii akka geessan sammuu isaa keessaa hordofti. Isheenis achumatti isa dhiistee biraa deemti. Gama biraan Luusiin laaptooppii ishee fayyadamuuf gara mana jireenya hiriyaa ishee Kaarooliinii deemti. Qorannoo noormaa hunda sekondii muraasa keessatti dubbisti. Achis waan dubbistee itti himuuf isa qunnamti. Amma dandeettii sammuu ishee parsantii 20 ga'uu isheetti dhaga'ama. Waan ishee mudachaa jiruufis isaaf ibsuu calqabdi. Elektirooniksii to'achuu akka dandeessuu fi kutaalee hoteela noormaal keessa TV irratti akkasumas bilbila isaa reediyoo irratti akka mul'attu taasisa. Sa'aatii 12 booda isa waliin wal arguuf karoorfattee jirti. Osoo hin deemin dura ajaja yaalaa Kaarooliin maxxansite kalee fi tiruu ishee akka dadhabaa jiruu fi filannoo jireenya ishee haaraa gochuu akka qabdu itti himtee nagaas akka taatu itti himtee biraa deemti. Gama biraan oduu waa'ee Luusii dhukkubsataa sana irratti dhukaasuun ishee balbala'eera. Kanaaf buufata xiyyaara keessa osoo hin seeniin dura uffataa fi akkaataa rifeensa ishee jijjiirratti. Poolisii Faransaay Kaapiteen Piyeeriif bilbiltee waa'ee garaa qoricha sammuu namaa doochu kanneen biroo itti deeman isatti himti. Sana booda xiyyaara yaabbattee qorannoo sammuu irratti gootu itti fufti. Saffisaan laaptooppii ishee irratti barreessuus calqabdi. Hojjettoonni xiyyaaraa koompitara ishee akka cuutu yoo godhanis Luusiin shaampiyoona tokko akka dhugdu ishee gaafatti. Ilkaan ishee tokkos kochoo keessatti argatti. Sana booda gogaan qaama ishee bittinnaa'uu calqaba. Imaltoonnii fi hojjettoonni xiyyaaraas ifatti ishee arguu calqaba. Luusiin gara mana fincaanii fiigdi. Sana booda qaamni ishee bittinnaa'uu calqaba. Isheenis CPH4 hafe nyaachuudhaan gara idileetti of deebisuuf yaalti. Dhumarratti garuu of wallaalti. Yeroo muraasa booda Luusiin kutaa hospitaala tokko keessatti hirriibaa dammaqti. Deerriyoo fi qondaaltonnii fi hakiimoonni muraasni biiroo eegaa jiru. Erga isaan namoota kana qabatanii booda battaluma sanatti ol jettee taa'a. Deemuufis kaati. Luusiin kutaa sana keessa baatee namoota hidhatanii marfamti. Dambalii quba ishee fayyadamuudhaan deerriyoo irraa kan hafe hunda ishee gara hirriiba keessa galchiti. Qawwee riyoo keessaas rasaasa harcaasti. Akka wajjin deemanis ni gaafatti. Osoo karaarra jiranii dambalii bilbila hundaa dhaga'uu dandeessi. Dambalii keessayis dambalii bilbila Jaang addaan baastee dhageeffatti. Yeroo kana Jaang gara namoota qoricha garaatti baatanii deemaa jiru. Konkolaataas saffisaan oofuudhaan garas deemti. Gidduma kana Jaangii fi Jiin namoota hidhatan dabalatanii namoota isaan barbaadaa jiru. Kutaa tokko keessattis galchanii erga ajjeesanii booda qoricha sana keessaa muranii baasanii fudhatu.
Yommuu kana Luusiin achi geesse. Dandeettii isheetiinis namoota ol baaste. Jiin boorsaa qoricha sammuu nama hadoochuun guutame sana fuudhee akka hin miliqne dallaa hin mul'anne uumuudhaan dhorkiti. Qorichas jiirraa fuutee deemuu eegalche. Garuu Deerriyoon akka ishee wajjin deemu ajajje. Alatti Jaang Luusii konkolaataa keessatti arga. Akka ishee hordofanis ajaja. Luusii fi Deerriyoon, Noormaan fi hiriyoonni isaa yuunivarsiitii tokko keessatti argamu. Humni Shammusee amma kan nama idilee akka caalu isaaf ibsiti. Osoo kun ta'uu Jaangii fi namoonni isaa bakka sanatti seenuudhaan dhukaasa calqaba. Luusiin CPH4 isaa fi Piroofeesaratti kenniti. Isaanis gara dhangala'ootti jijjiiruudhaan akka dhiiga isheetti makamu godhan. Yeroo kan hojiin sammuu ishee gara parsantii 70tti akka ol deemuu fi harki ishee gara raammoo gurraachaatti jijjiiramuudhaan koompitara kutaa kana keessa jirutti maxxanuu calqaba. Kunis Luusii fi anniisaa haaraa dabalata. Maatarii irraas argachaa jira. Hojiin sammuu ishee akkuma dabalaa deemuun haala kutaa keessa jiru hundaa waan tuqu fakkaattuun maatarii to'atte. Piroofeesaris ija isaa fuulduratti Super Edge koompitara haaraa uumuun isaanis gara bakka adii ta'etti isaan darmatti. Alaan namoonni Jaang poolisii rasaasan yeroo kuffisan Jiin waan tokko akka godhu ajajama. Jiinis rookeettii raawwanchaara fudhatee kutaa sana keessatti dhoose. Luusiin maayilii 1000tti lakkaa'amu gara Taayim Iskeeritti erge. Harka ishees yeroo sochoosuu dandeessutti ishee duubatti deebitee deemti. Calqaba jaarraa 20ffaa Niiwuyoork irraa kaasee hanga bara koloneeffattootaa hanga bara seenaa duraa illee duubatti deebiti. Jaang kutaa sana seenee suuta jedhee qawwee isaa gara mataa Luusii irratti ol kaasa. Yeroo sana dandeettiin sammuu ishee parsantii 100 ga'a. Qaamni ishees uffata ishee dhiisee bada. Jaang qawwee isaa homaa irratti dhukaasa. Deerriyoonis duubaan seenee Jaang irratti rasaasa dhukaasee ajjeesa. Wanti gurraachi kutaa sana keessa jiru badee gara filaash diraayiveriitti jijjiiramee harka Noormaan keessa bu'a. Kunis qorannoon isaa babal'atee akka xumuramu taasisa. Deerriyoon Luusiin eessa akka jirtu gaafate. Bilbila isaa irrattis ani bakka hundan jira kan jedhutu isatti mul'ata. Fiilmiin kun asuma irratti xumurama. Fiilmii biraa gara afaan Ingiliffaarraa gara afaan Oromootti hiikuudhaan kan isin dhiyeessu yoo ta'u, isin immoo laayik, sabiskiraayib, sheer akkanaaf gootaan kabajaadhaan isin gaafadha. Galatoomaa.